nyaachuuf dirqama hojjechuun addunyaa kanarratti hawaasa walii galus tahee jireenya kee keessatti amaloota nama hundaa baruu hin dandeettu. Garaa namas yoo wallaalte amala nama tokko hunda isaa hubattee jireenya kee keessatti bu'aa bayii hunda wajjin tarkaanfatta. Ilmi namaa obsi barbaachisaadha waan hunda caalaa. Mee waa isin yaadachiisaa hunduma keessanuu buddeena kana hojjechuu laafaa nutti fakkaate osoo rabbiin fayyaa nuu kennuu baate abadan hin dandeenyu hojjenne keessattuyyuu ni'maa rabbiin nuu kenne hunda daganne alhamdulillahi yaa rabbii summa alhamdulillahi si yaadadhame yaa rabbi faaruun keetii waan hundaa olitti fayyaa nuu kennite yaa rabbi gooftaa ati kan qarshiidhaan hin bitamne abadan الدنيا الرتي يا ربي فارون كيتي موتي السماوات الأرشي يا ربي فارون كيتي الحمد لله ربي كوتي.